Hello, Yoyyaa Babbaaroo isiniin jenna. Maatiiwwan qubee gaadhamee akkam jirtu baga YouTube chaanaalii keenyatti nagaan dhuftan isiniin jenna. Har'a boqonnaa tokkoffaa paartii lammeessoo kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Yeroo darbe keessatti discipline of history hiikoo seenaa, barbaachisummaa seenaa, maddoota seenaa, yaadolee garaagarummaa seenaatii fi historiograafii gidduu jiru wantoota bal'aa kaasnee ilaalaa akka turre ni yaadatama. Har'a garuu paartii lammaffaa evolution of human being wanta jiru waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf paartii lammaffaa kana keessatti qabxiilee jajjaboo lama waliin ilaalla. Qabxiin tokkoffaan evolution of human being isa jedhu kana waliin ilaalla. Kanaaf as keessatti guddina ilma namaa sadarkaalee jijjiiramni ilma namaa maal akka inni fakkaatu as keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Inni kan biraa bara dhagaa jechuun maal jechuu akka inni ta'ee fi bara dhagaa keessa maaltu akka inni ture kan waliin ilaallu ta'a. Qabxiileen sadaffaan yookiin qabxii ijoo sadaffaan kan waliin ilaallu emergency of state wanta jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf amma xumura barannoo keenyatti akkasiin waliin turtan isin affeerra itti dhiyaadha. So at the end of this lesson, you will be able to apprise the major theory of human evolution. Sanaaf as keessatti tiyoorota akkamiitu jira waa'ee evolution of human being wanta jedhu jijjiirama ilma namaa maddaa fi guddina ilma namaa kanarratti tiyoorii akkamiitu jira wanta jedhu sana apprise goona. The other one is identify the stage of human evolution. Stage of human evolution kana identify gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha barannoo kana booda. Identify different archaeological sites of Africa, including Ethiopia. Archaeological sites bakka ilmi namaa itti argamaa ture, evolution ilma namaa maal akka inni fakkaachaa ture, tiyooriin evolution ilma namaa wajjin wal qabatu immoo tiyooriin akkamii akka inni ture, wantoota gurguddoo kana addaan baasuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha barannoo kana keessatti. Inni kan biraa bara dhagaati. It is very important to analyze stage of Stone Ages. So after you identify what does it mean Stone Age mean, and even it is very important to discuss the achievement during the Stone Ages. So there is different kinds of types of Stone Ages, or maybe historians divided Stone Ages into three periods. So in each three periods, what kind of technologies or what kind of achievements has happened, it is very important to identify. The other one is identify the feature of the status. Feature of the status that mean addaan baasuun barbaachisaadha jechuudha, or what you call the characteristic or the element of the status. Even what does it mean state by itself? It's very important to identify. The other point is identify the major theories on the origin of the states is the lesson of this objective. Kanaafuu objective lesson keenya inni gurguddoon kanadha jechuudha. Wanti jira namni tokko addaan baasuu qabu, barataan tokko addaan baasuu qabu. Theory of human evolution, stage of human evolution, archaeological site of each hominid groups, and the other one is the concept of Stone Ages, the period of Stone Ages, each achievement in each Stone Ages, and the other one is the concept of the status, the emergency of the status, the major theories for the formation of the status. Kana sirriitti addaan baasuu qaba jechuudha barataan seenaa tokko. Kanaaf iyyuu gaafa gara evolution of human being itti dhufnu, there are two different theories about the origin of human beings. Why origin of human being gaafa gaafnu, there is two formal ideas, or there is the formal idea that is used to intend to explain about the evolution of human beings. That two formal ideas may be the creationist theories, the other one is the scientific theories. Theories kunni lamaani theory origin of human being nutti agarsiisudha jechuudha. Kanaaf waa'ee argama ilma namaa kana gaafa kaasnu, madda ilma namaa kana gaafa kaasnu, yaadolee wal falmisiisuu lama ta'antu. Yaadolee wal falmisiisuu lamaan kun immoo yaada waliif faallaa lama akka isaan qabaatan as keessatti ilaalla jechuudha. Inni tokkoffaan the creationist theory kan jedhu kana ilaalla. According to the creationist view, the theory human being was created by God. Akka yaada creationist kanatti ilmi namaa
waaqaan uumamee wanta jedhutu ka'a jechuudha. Kanaaf gaafa waan kana kaasnu human being were created by supernatural force with all complete physical shape and structure jedhee theory kuni waan evolution of human being nutti agarsiisa jechuudha. So gabaabsee yaada guddoo kan nutti agarsiisu creationist theory kana jechuudha. Human being was created by God. Human being was created by supernatural force with all complete physical shapes, with all complete structure. Complete physical shape, structure amma kana qabatee, complete physical structure amma kana qabatee waaqayyoomatu iyyuu nama tolchee yookiin nama uume jedhee hima. Kanaaf wanti kun kan isaan giddu galeessa godhatanii warri creationist kun their evidence was the Holy Bible. The Holy Bible. Macaafa qulqulluu keessaa it was the Old Testament fudhachuu dandeenya. So it is the Lord of God forming man from dust of the ground, breathed into his nostrils the breath of life, and the man became living in soul. This is the source or the evidence why the creationist theory try to give about the evolution of human beings. Why evolution of human being? Iddu goleessa godhanii gaafa kaasnu wanta isaan madda ilma namaa kanarratti ragaa dhiyeessan keessaa tokko seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 kana giddu galeessa godhataniiti sirriitti waa'ee madda ilma namaa kana himu jechuudha. Akkas jechuun Waaqayyo gooftaan biyyoo lafaatii nama tolchee hafuura jireenyatti godhu funyaan isaatiin itti baafate. Akkasitti namni uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta'e jedhaniiti yaada kana himu jechuudha. Kanaaf gabaabaatti yaadni creationistii kun Waaqayyotu nama uume. Namni gaafa uumamu immoo complete physical structure kana qabatee shape kana qabateetuma uumame jedhanii yaada mataa isaanii dhiyeessu jechuudha. Kanaaf evolution of human being kana keessatti creationist view akkaataa kanaatiin yennaa amanu yaada kanarraa faallaa kan ta'e tokko yaadni scientific yookiin evolutionary view kan jedhamu tokkotu jira. Yaadni sun immoo ilmi namaa evolutioniidhaan adeemsa tirannaatiin dhufe jedhanii himu. Akkas jechuun evolution is the process of gradual change that takes over many changes. Kanaaf gradual change dha. Turtii yeroo dheeraa keessatti jijjiiramolee garaagaraa agarsiisaa dhufe ilmi namaa jedhanii takeeku. According to the evolutionist theory, all human being now living in the world belong to Homo sapiens jedhanii himu. Akka yaada evolutionist theory kanatti ilmi namaa yeroo ammaa addunyaa lafaa kanarra jiraatu kuni dudduubni isaa kan inni dhufe Homo sapiens irraa kan dhufe jedhanii agarsiisu. Kanaaf iyyuu which descended from the common ancestor or the genus known as Homo jedhanii himu. Kanaaf human being kuni yookiin modern human being kuni Homo sapiens irraa kan dhufe. Homo sapiens kun immoo common ancestor akka isaan qabaachaa turan genus Homo akka ture. Kanaaf Homo kun yookiin homonideen kun ancestor human being jedhanii yaada isaanii himuuf yaalii godhu. Kanaaf all hominids are characterized by what is known as bipedalism, which means walking on two feet within a upright position. Kanaaf homonideen kun waan amala isaanii keessaa ilma namaa wajjin wal fakkeessu kun bipedalismidha. Miila lamaan ol kaa'anii ol jedhanii deemu jechuudha. Kanaaf yaada scientific kana yookiin evolutionary kana yeroo jalqabaatiif advocated kan godhe or the idea of the scientific theory first described by the English scientist known as Charles Darwin. He was lived in between 1809 to 1882. In the middle of 19th century, he explained his idea that human being was evolved through a gradual process changes that takes over many changes that they have. Idea kana ibsu keessatti iyyuu giddu galeessa jaarraa 19ffaa kana yaadolee wal farmisiisuu gurguddoon kun sadarkaa olaanaa irra kan inni argine jechuudha. So in the middle of 19th century, the debate between the evolutionary theories as well as the creationist theory reached at the apex level. So natural selection jedhee ilma namaa gaafa idea kana agarsiisuuf yaalii godhu bifa kanaatiin akka inni ture ragaan seenaa
nutti akeekaa jechuudha. Kanaaf gaafa waa'ee evolutionary kaasnu the earliest hominid to be found in Ethiopia was Ardipithecus ramadas jedhaniiti himu jechuudha. Isaan kuni warra garee Ardipithecus ramadasii keessa that was discovered at Aramis in the middle Awash of the Afar regional state that was dated to around 4.4 million years ago. So this species was followed by the other recent species, what we call the fossils of Australopithecus afarensis. The Australopithecus afarensis was also discovered in Afar regional states. It was estimated around 3.18 million years ago, and it was discovered by Donald Johnson in 1974. So the other recent discovered fossils of human beings, also Australopithecus garis at Bury. It was estimated around 2.5 million years ago. And there is also the Homo at the bottom. It was also estimated to 0.64 million years ago. So this early species was largely focused within the idea of the evolutionary theories. Kanaafi garaagarummaan guddoon yaada evolutionary fi yaada creationist gidduu jiru tokko ilma namaa waaqa tumee waanta jedhuu fi ilmi namaa immoo adeemsa tirannaa suuteetiin sadarkaa ammaa kanarra ga'ee yaada jedhudha jechuudha. Kanaafi adeemsa tirannaatiin akkamittiin ilmi namaa jennee gaafa kaasnu bineensota Southern Apes wajjin qomoo tokkorraa akka isaan dhufan hima. Southern Apes warreen jennuun episoota gurguddoo eegee hin qabne jechuudha. Kan akka gorillaa, kan akka chimpansii, kan akka orrangutaa wajjin qomoon isaanii tokkodha. Achirraa ilmi namaa adeemsa tirannaatiin jijjiirama ammaa kanarra ga'ee jedhanii akeekuu jechuudha. Kana jechuun warri garee jijjiirama agarsiisee warri garee jijjiirama agarsiifne akka ture akeekuu jechuudha. Gareen jijjiirama agarsiisiin qomoo tokko ta'anii garee foongilee keessatti akka isaan ramadaman, gareen jijjiirama agarsiise immoo garee hominidee keessatti akka ramadame akkaataa kanaatiin yaada isaanii himuuf akeeku jechuudha. Hominidee groupiin kun immoo there are 3 different species that belong to genus Homo. Genus Homo jedhamu jechuudha. Genus Homo kun adeemsa keessa jijjiiramuulee garaagaraa akka isaan agarsiisaa turan as keessatti ilaalla. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens jedhamanii the 3 different species of genus Homo jechuu ni dandeenya jechuudha. Isaan kanaanii so 3 different species of genus Homo warreen jedhaman Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens jechuudha. Kun adeemsa garaagaraa yookiin turtii garaagaraatiin jijjiiramni garaagaraa akka inni ture gama teekinooloojiitiin gama dhaabbii deemsa isaaniitiin gama fakkii namummaa nama ammaa kanaatiin gama buqqee mataa isaaniitiin bal'ina fuula isaaniitiin yookiin fuulli isaanii filaattii kan ta'e sun adeemsa keessa gara moodernummaan beektanii dhufaa deeme kun immoo bara saapiensii keessa Homo sapiensii keessatti akka inni deebi'ee ta'aa ture buqqeen mataa isaanii kubiik seentimeetirii 390 irraa amma 550 gidduu kan ture sun development gochaa akka inni dhufe sirriitti nutti agarsiisa jechuudha. So Homo habilis kuni species genus Homo keessaa amala akkamii kan qabudha jennee gaafa kaasnu it is handy human beings warreen jedhaman jechuudha. Isaan kuni manipulative handy jechuudha. So they were try to control, try to manage different tools by their hands. So due to the fact the Homo habilis were considered as handy human beings or they were considered as the manipulative hands jedhamanii warreen beekamanidha jechuudha. So they made the first stone tool known as the flake or the old one technology that stone tools has different flakes of the course. Kanaafi old one technology develop warreen godhanidha jechuudha. Kanaaf Homo habilisiin kuni handy human being warreen jedhaman yookiin manipulative human being warreen jedhaman stone tool garaagaraa warreen initiate godhan achievement mataa isaanii qabu. Achievement isaanii kun immoo old one technology akkamii ture. Old one technology kana keessatti maal argina? Stone tooliin kun flake yookiin core garaagaraa kan of keessaa qabu. Sanaaf iyyuu
genus Homo jiran sadan keessa comparatively Homo habilis is considered as the oldest human being in the kaawwan Kanafi it is oldest than the Homo erectus, oldest than the Homo sapiens, oldest than Homo sapiens illee kaasuu dandeenya jechuudha. Kanafi Homo habilis kuni they were lived in Africa at about 2 million years ago. Africa kana keessatti naannoo waggaa miliyoona 2 akka isaan jiraachaa turan as keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu hambaaleen Homo habilis kuni Africa keessa bakkee garaa keessatti akka inni argamaa ture. Fakkeenyaaf it was discovered in Tanzania, especially in Olduvai, Georgia. It was discovered in Kenya, especially in Lake Turkana. It was discovered in Ethiopia, especially in Omo Valley keessatti Itoophiyaatti, hara Turkana Kenya keessatti, Shalaqoo Georgia, Olduvai Georgia naannoo biyya Tanzania kana keessatti. Kanaaf biyyoota Afrikaa garaa keessatti hambaalee Homo habilis akka inni discovered ta'e as keessatti ilaalaa jechuudha. Kanaaf wanni isin addaan baafattanii beekuu qabdanii Homo habilis jechuun handi human being jechuusaa yookiin manipulative handi ta'uu isaanii tekinooloojiin isaan develop godhan Olduvai tekinooloojii ta'uusaa warra Homo erectus fi Homo sapiens wajjin comparatively umuriin isaanii oldest akka inni ta'e hambaaleen isaanii biyyoota garaa Tanzaaniyaa, Itoophiyaa fi Keeniyaa keessatti akka inni discovered ta'e waan kana sirnaan addaan baastanii hubachuu barbaachisaa jechuudha. Inni kan biraa Homo erectusdha. Homo erectus jechuun upright walking human being jechuudha. Isaan kuni warra ol jedhanii deemanidha jechuudha. They were considered as upright walking human beings. They were appeared in different parts of Ethiopia around 1 million years ago. And erectus had slightly the smaller brain, slightly larger teeth than the modern man. Warra kana modern manii wajjin wal bira qabsiisnee gaafa ilaallu comparatively small brain akka isaan qabatan, large teeth akka isaan qabanidha jechuudha. Kana jechuun small brain qabu jechuun large face qabu jechuudha. Large jaw qabu jechuudha. Comparatively with the modern human beings. Garuu comparatively Homo sapiens wajjin gaafa qoonu small brain xiqqaa kan qabu Homo habilis jechuudha. Kanaafi comparatively within the Homo habilis they have a large brain as well as a small teeth. Comparatively within the modern human being they have the small brain and the large teeth jechuudha. Kanaafi genus Homo species keessa the first species that used to develop the phyllos what they call Homo erectus and they use a fire to keep warm in the cold areas. Kanaafi naannoo qorraa keessatti jiraachuu akka isaan danda'an holqa keessa bakka qorraa jiraachuudhaa fi ho'a isaanii tursiifachuudhaa fi waan kana yeroo jalqabaatiif develop kan godhe Homo erectus akka inni ta'e ragaan nutti agarsiisa jechuudha. Kanaafi fossilsiin isaanii kuni it was found in Homo Basin, Ethiopia ውስጥ, it was found in Malkaa Konturree, it is found in Kuusu Galdulla, it is found in Awaash Valley in Ethiopia. Kanaaf Awaash Valley keessatti Kuusu Galdullaatti Malkaa Konturree Homo Basin biyyoonni kun biyya Itoophiyaa keessatti bakka silaa fossilsiin Homo erectusitti argamaa ture. Haa ta'u Itoophiyaan alattis outside of the Ethiopia the fossils of this species is found in Java, what you call present in Indonesia. It is found in North Peking in China, as well as even it was found this species fossils of this species found in Germany. Kanaaf biyyoota Awurooppaa, biyyoota Eeshiyaa, biyyoota garaa keessatti hambaaleen seenaa Homo erectus akka inni argamaa ture as keessatti hubachuu hin dandeenye jechuudha. So when we come to the Homo sapiens, they were considered as the wise human beings, and it was considered as similar to the modern human beings in terms of their appearance, in terms of their intelligences, as well as in terms of different activity, what they developed in different time. So it appeared first in Africa at about 100,000 years ago, and these fossils species were found in Awaash as well as in Omo Valley, even near Redawa. The fossils of the Homo sapiens were discovered by archaeologists in different time. Kanaafi yeroo garaa keessatti fossilsiin Homo sapiens kun biyya Itoophiyaa keessa naannoo Awaashitti, Omo Valley fi Redawaatti kan discover ta'e. Hambaan jara kana ammoo Afrikaa keessa naannoo waggaa 100 tura akka inni ture. Homo sapiens jechuun immoo wise human being akka inni ture. Homo erectus jechuun upright walking human being.
Homo habilis jechuun immoo handi human being yookiin manipulative akka isaan turan asirratti hubachuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf modern human being were appeared about 14,000 years ago, and the Homo sapiens is found around 100,000 years ago in Africa. So modern human being are different from the other ancestors. Modern human being kuni ancestorota isaanii kanarraa ancestorota kan nuti jennu genus Homo kanarraa maal adda isaan godha jennee gaafa laallu they have a large brain. Buqqeen mataa isaanii baay'ee guddaadha jechuudha. Cubic centimeteriidhaani kan warra Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens irra wayyaa yookiin guddaa kan jechuudha. Kan biraazii wal bipedalism and walk erectus. Kanaafi lamaan isaanii genus Homo kuni bipedalism yoo ta'an iyyuu garuu akkaataa silaa isaanii ittiin erect godhanii deeman is what make distinguish from their genus Homos or what they call their ancestors. So the other point was the modern human being think and execute the complicated ideas. Yaadolee walxaxaa sana yaaduu, falatti kennuu, wixineessuu, deebiitti laachuu, sababeessuu warreen danda'anidha jechuudha. Kuni modern human being waan silaa ancestors isaanii irraa adda godhu keessa isa ijoodha. The other point, they used the language developed culture. Language developed culture. Jarri kun waan isaan develop godhanii aadaa isaanii, afaan isaaniitiin express gochuu akka isaan danda'an jechuudha. Kan nuti agarru teknoolojii garaa garaa innovated godhu. Teknoolojii innovated godhan isaan kun immoo they use tools effectively. Teknoolojii developed godhan sana immoo effectively itti fayyadamu generationii itti aanuuf beekumsa isaanii transfer gochuu keessatti qoonni isaan taphatan qooda guddaadha jechuudha. This is what makes the modern human being differentiated from the ancestor like Homo habilis, Homo erectus, as well as from the Homo sapiens. We can say that. So here the other point is the African human evolution. How based upon the evolutionary theories, how what hominid is it means by itself is the crucial point what the learner should be understand from this topic. So here human being will belong to the species what you call Homo sapiens. As far as human beings will belong to the Homo sapiens, Homo sapiens is will belong to the hominid families. So therefore the hominids were considered as the ancestor of the human being. Hubatama jechuudha. Kanaafi human being ni belong to Homo sapiens yoo ta'e, Homo sapiens immoo Homo habilis hominid family irraa dhufe yoo ta'e, ilmi namaa ammaa yookiin modern human being kuni ancestry isaa hominid akkamitti as keessatti ilaalla jechuudha. Kanaafi hominidni ancestor of human being jennee kaa'uu yookiin kaasuu dandeenya jechuudha. Kanaafi hominidni kuni yeroo garaa garaa keessattiyyuu umurii waggaa miliyoona 25 amma 40 gidduutti akka isaan discover ta'an yookiin akka isaan ta'an jechuudha kan arginu. So the earliest in Africa human species that appeared around 6 million years ago was what you call Australopithecus, or they were called as what you call the Southern Apes. So the Southern Apes is a large animal like monkeys but with no tails. Large animal with like the monkey with no tail is considered as what you call the Southern Apes. Southern Apes warra inta jennuuni bineensota gurguddoodha. Bineensonni kun immoo kan akka jaldeeyyii ta'anii warreen eegeen kan jechuudha. Kun akka gorillaa fa'aa, chimpanzii, orangutaa warreen jedhaman kuni Southern Apes jedhamu jechuudha. Kanaafi earliest African human species warreen jedhaman kun biyya Afrikaa kana keessatti akka isaan yeroo garaa garaa fi bakka garaa garaa keessatti discovered ta'an jechuudha. Ta'wannu kanaafi the Australopithecus species were discovered at a different time, at a different place, by different archaeologists, and they have a different estimation dates on they have discovered at a different year, we can say that. So here there is a different Australopithecus species, the Australopithecus silentcandensis, Australopithecus ramadus, Australopithecus afarensis, Lucior Dinkinage, Australopithecus africanus, Australopithecus ethiopicus, Australopithecus variegazzile, Australopithecus lanimensis. There are different species of Australopithecus.
xiqqaatee species Australopithecus 78 ta'antu jira jechuudha bal'oodha isaan kuni. Kanaaf Australopithecus cadensis warreen jedhaman kuni yeroo jalqabaatii fi Central Africa keessatti warra discovered ta'an jechuudha Central Africa. So Central Africa kana keessatti warreen discovered ta'an Central Africa gaafa nuti jennu Chad keessatti akkasuma discovered ta'anii. Kanaaf age of estimation isaanii waggaa miliyoona 607 akka inni ta'e barri isaan discovered ta'an kun immoo bara 2001 akka inni ta'e jechuudha. Australopithecus cadensis kuni Australopithecus ramadasiin kun immoo Itoophiyaa keessatti kan discovered ta'e bakka addaa regionii Afaarii keessatti kan discovered ta'e umuriin isaa waggaa miliyoona 4.4 kan turee fi bara 1994 akka discovered taate jechuudha. Australopithecus ramadasiin kun Lucy yookiin kan nuti jennuuni ammas Afaar regionii keessa bakka addaa addaa jedhamutti biyya Itoophiyaa keessatti kan discovered ta'e. Umuriin Lucy kun immoo naannoo waggaa miliyoona 3.18 akka ture. Bara 1974 akka inni discovered ta'e jechuudha arkeoloojistiin. Inni kan bira Australopithecus africanus kan jedhamu kun Tanj Southern Africa keessatti umurii miliyoona 2.5 kan qabu bara 1924 akka inni discovered ta'edha jechuudha. Kan nuti hubannu sanaaf species Australopithecus kun bakka garaagaraatti yeroo garaagaraa keessatti discovered akka inni ta'ee fi kanaaf hubannoon guddoon nuti qabaachuu qabnu species kanneen keessa kamtu biyya Itoophiyaa keessatti discovered ta'e, kamtu immoo Chad keessatti discovered ta'e, kamtu Tuwaaj Southern Africa keessatti discovered akka inni ta'e addaan baasuu danda'uu qabna. Umuriin isaanii amma akka inni ta'ee fi recently discovered kan ta'e kam akka inni ta'ee fi sanarraan immoo oldest baay'ee formally discovered kan ta'e species kanneen keessaa kam akka inni ta'e sirriitti addaan baasnee beekuu nu barbaachisa jechuudha. So Australopithecus kuni characteristic isaanii keessaa inni tokko they had a small brain. They had a small brain. They have a large face and a jaws. And Australopithecus differences was bipedalism. They were walked on two feet with an upright working position. Appeared to have been the ancestor of human being from among the Australopithecus. And the Australopithecus have two important characters that make distinguish from the southern apes. Kun qabxii ijoo namni hundumtiyyuu hubatee beekuu qabudha jechuudha. Characteristikiin important characteristikiin guddoon Australopithecus southern ape irraa adda godhu maaltu jira jennee ilaalle they have a small canines. They were bipedalism yookiin immoo miila lama warreen deemuu danda'anii fi canines isaanii yookiin ilkaan isaanii warra southern ape irraa xiqqaa akka inni ta'e jechuudha kan nuti agarru. Kanaafi characteristic isaanii keessaa they have a small brain, small canines, they were bipedalism, they have a large face, they have a large jaws jennee akkaataa kanaan Australopithecus kana describe gochuun dandeenya jechuudha. Kun characteristic Australopithecus jechuudha. They have small brain, they have a large face, they have a large jaws, small canines, bipedalism. This characteristic that distinguish Australopithecus from the southern apes. So here the other point is the Neolithic revolution in the emergence of communities and societies. The other topic what you should be identify after we proceed to after we finish to the idea of the evolution of human beings. So as you know, the life of human being were divided into two major periods. Jireenyi ilma namaa baroota gurguddoo lama kan dabarse. Ilma namaa bara jalqabaa hunting fi gathering keessa kan ture. Sana booda period of civilization kan dabarse argina jechuudha. Kanaaf barri kuni bara Adamuuf funaansaati. Barri inni lammeessu kun immoo bara qaroominaati jechuudha. Bara Adamuuf funaansaa keessatti barichi kun it was a long period in human history. Jireenya ilma namaa kana keessatti waggaa baay'ee dheeraa ilmi namaa dabarse keessa bara Adamuuf funaansaati. Bara Adamuuf funaansaa kana keessa ilmi namaa nyaata isaa yookiin soorata isaa kan ittiin argatu by hunting wild animals and gathering wild fruits. Bineensota bosonaa adamsee, qurxummii galaanaa adamsee, ija biqiloota bosonaa funaanee bara nyaachaa ture jechuudha. Bara kun bara Adamuuf funaansaa kan ture. Bara Adamuuf funaansaa kana keessatti
jiruun salphaa akka inni ture bu'aa bahii guddoon akka inni ture as keessatti ilaalla jechuudha. Stable food supply bara kana keessatti hin turre jechuudha. In the time of hunting and gathering, there is no stable food supplies, there is no urbanization or cities, and even different logistic was difficult to get in easy time, in easy as well as in simple ways. So the period of civilization kanatti gaafa dhufnu, before I proceed to the time of the civilization, it is very important to know the concept of civilization. Civilization maali inni mataan isaa waanta jedhu kana baay'ee hubachuu barbaachisa jechuudha. Civilization jechuun it is the sum total of human achievements. Achievement ilma namaa argisiise gara kamiinii, gama diinagdeetiin, gama siyaasaatiin, gama aadaatiin, kun ida'ama waan kana hundaati jechuudha. Qaroomina jechuun qaroominni milkoomina gama diinagdee, milkoomina hawaasummaa, siyaasummaa, aadaa ofii kana sirnaan express gochuu danda'u waan kuni qaroomina jechuun hin dandeenye jechuudha. Qaroominni elementoota bal'oo of keessaa qaba jechuudha. Stable food supply qaba, legitimate government qaba, stable political system qaba, dinagdee tasgabbaa'aa qaba. So there is a different element of the civilization. Sanaafi this spread was emerged as a result of the beginning of farming. Barri kun egaa akka bara Adamoo funaansaa otoo hin taane bara kana keessatti qonni baratti calqabee ilmi namaa sedentary way of life barni itti develop itti godhe yookiin human settlement akka inni ture, social division akka inni ture, division isaanii laaboriin departmentii garaagaraa qaba jechuudha. Hawaasni departmentii sanaatiin immoo gahee mataa isaanii akka isaan gaggeessaa turanii, siitiin urbanization garaagaraa baratti develop ta'e, kun hundumtiyyuu it is the time of the civilization jennee kaasuu ni dandeenya. Kanaaf time of civilization is it is the sum total of human achievement in economy, in politics, cultural history of life, and in different technology, urbanization, social division, human settlement, introduction of plants and animals, and so on and so forth is considered as the element of civilization. So qabxiin kan biraa hubachuun barbaachisu Stone Age waanta jedhamu kana bara dhagaati. Bara dhagaa jechuun maal jechuudha? Isa jedhu kana beekuu barbaachisaa jechuudha. Stone Age is the period peoples made most of their weapons and the tools from the stone. This one is the time when human beings developed tools and the stone tools as well as weapons from the stone. የተለያዩ ቱልሶች ወይም ደግሞ ዊፖንሶች ከድንጋይ ኢንትሮዱስድ ማድረግ የተጀመረበት ጊዜ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው. So here is one of the basic distinguishing feature of the human species. Most distinguishing feature of human species is the ability to make tools. Wanti amala namaa warreen kaan human species kanarraa adda godhu yookiin ancestor isaanii irraa adda godhu keessaa inni tokko dandeettii tools produce gochuu danda'u isaaniiti jechuudha. Fakkeenyaaf human species kana boondidee gurguddoo irraa waanta adda godhu yookiin kaaraktaristikiin jabaan adda gochuu ni danda'u ilma namaa kana dandeettii waa kalaquu gochuu danda'u isaanii, toolsii garaagaraa hojjechuu danda'u isaanii, weaponsota garaagaraa hojjechuu danda'u isaanii, dandeettiin isaan ittiin yaadan walirraa fagoo ta'uu isaa, physical change garaagaraa agarsiisuu danda'u isaanii, what distinguish the ancestor of human beings from the Pongidae groups. So the earliest tools were made from stone. Technology jalqaba akkuma beekamu dhagaa irraa jalqabee ilmi namaa technology jalqaba stone irraa jalqabee booda stone irraa gara bronzeetti develop akka isaan godhan, bronze kanarraa immoo gara ironiitti ilmi namaa develop akka inni godhe yookiin jijjiiramolee garaagaraa akka isaan develop gochaa turan argina jechuudha. Kanaaf the first technology produced from the stone and they were developed their technology from stone to bronze age as well as they developed from bronze age to the iron age jennee kaasuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf stone age kana bakkeewwan gurguddoo sadiitti addaan baasnee yookiin qoqqoonnee ilaaluu ni dandeenya. The Paleolithic
or Old Stone Age, the Mesolithic, the Middle Stone Age, the Neolithic yookiin New Stone Age jechuudha. Kanaaf Paleolithic Age jechuun longest period jechuudha. Bara kana keessa jiruun baay'ee dabarsan jechuudha. Barri kun bara dheeraa, bara ilmi namaa waggaa baay'ee keessatti jiraate ta'uu isaati jechuudha. Barri kun bara Paleolithic jedhama. Kanaaf iyyuu barri Paleolithic kun it is lasted until 11,000 years ago. Kanaaf naannoo waggaa 2.5 irraa kaasee amma waggaa 11,000 duraatti yookiin waggaa 9,000 before Christ akka inni ture jechuudha kan arginu jechuudha. Kanaaf during this period early human being began to use language. Bara kana keessa ilmi namaa maal fayyadamaa ture, afaan fayyadamaa akka isaan turan, teknoolojii garaa garaa akka isaan develop gochaa ture jechuudha. Kanaaf technology include stone tools, the first technologies, or this is what we call learning to make the weapon, made the first crude stone tool known as hand axe. Hand axe kuni yeroo jalqabaatii fi bara Paleolithic keessa akka inni develop ta'e jechuudha. Kanaaf hand axe kun it was introduced in the time of the oldest stone age jechuu dandeenya. Kanaaf iyyuu gaafa Paleolithic age kana kaasnu jireenyi ilma namaa maal fakkaachaa ture? Maaltu immoo bara Paleolithic kana keessa ture isa jedhu kan hubachuu barbaachisa jechuudha. So in the old stone ages the pharaohs discovered abiddi yeroo kana keessatti discovered ta'eera. Hawaasni itti fayyadamaa jira. Bara kana keessa ilmi namaa holqa keessa jiraachaa baratu turedha. The people were lived in the cave. The people were lived in small groups. They were cooperating in hunting and fishing. Haalli hawaasni ittiin jiraatu cooperation isaanii baay'ee murna xiqqaadhaan yookiin garii xiqqaadhaan jiraachaa turani. Sirriitti complex society yeroo kana keessatti developing ta'an jechuudha. Kanaaf iyyuu hawaasni jiru kun immoo hunting and fishing keessatti hirmaachaa akka isaan turan, bineensota garaa garaa adamsaa akka isaan turan, qurxummii qabaa akka isaan turan, inni kun jiru hawaasicha bara sanaa keessa akka inni ture. Hawaasichi immoo waan kana holqa keessatti akka jiraachaa ture. Haalli uffannaa isaanii yookiin clothing style isaanii si clothes of animal skin bineensotarraa gogaa bineensotaa akka isaan uffachaa turan hodhaniiti. Kanaaf iyyuu holqa keessa jiraatan kana keessatti ashaaraa mataa isaanii yookiin leegaasii isaanii akka isaan kaa'aa turan, holqa keessa jiraatan kana keessatti paintingii garaa garaa akka isaan gochaa turan jechuudha. Walii dhagaa sanarratti yeroo kana keessatti they made clothes and they began to use the languages what we are seeing from the Paleolithic ages. Paleolithic age kun egaa bara hand axe itti produced ta'e first crude stone tool jechuudha. Bara abiddi discovered ta'e bara ilmi namaa holqa keessa jiraatu jireenyi isaanii sirriitti complex organization yoo ta'an taane faffaca'anii bara hawaasni jiraachaa ture. Gogaa bineensa bara uffachaa turan, adamsanii qurxummii qabanii yeroo kana keessatti bara itti jiraatamaa ture kun bara bal'aadha jechuudha. Bara kana keessa waggaa baay'ee hawaasni kun akka isaan jiraachaa turan as keessatti bara nuti ilaallu ta'uu isaati jechuudha. Barri inni kan biraa bara dhagaa keessa bara giddu galeessaati. Barri giddu galeessaa kuni umurii waggaa 9,800 gidduu dhaloota Kiristoosiin dura kan hammatu innaa ta'u yeroon kuni yeroo ce'umsaati jechuudha. It is what we call the transitional period from Paleolithic to the Neolithic age. Yeroo kana keessatti wantoota salphaa hawaasni tokko yeroo ce'umsaa sana keessatti waan xiqqoo develop gochuu jalqabe jechuudha. Yeroo san keessatti xiqqoo pootarii hojjechuuf yaalii yeroo isaan geggeessan, inni lammaffaan immoo bineensota garaa garaa domesticated gochuuf yaalii yeroo itti geggeeffamaa ture. Fakkeenyaaf they try to domesticate dogs, they try to domesticate donkeys, and so on and so forth is what we call different achievement that was happening in the time of the transitional period, especially in the time of the Middle Stone Age. We can say that. So the other point or the other period of the Neolithic revolution, it is what we call one of the period of the Stone Ages. This Stone Age was covered the time from 8,000 to 4,000 before Christ. So it is the Great Revolution, we can say that. Bara revolutionii guddaan itti geggeeffamaa ture jechuudha. Kanaaf warraaqsa jabaatu geggeeffamaa ture bara kana keessatti. Bara kana keessa it was considered as the prerequisite for the civilization, we can say that. Prerequisite for the civilization were laid during this age. Prerequisite guddaa akka inni ture. Maaliif civilizationiidhaaf iyyuu bu'uura jabaa as keessatti akka inni bu'aa ture jechuudha. Arginu kanaaf qaroomina caalutti
cehuudhaa fi prerequisite guddaa akka turedha jechuudha barri Neolithic Revolution kuni. Kanaafiyyuu human being were domesticated plants, the domesticated animal in this time. Yeroo kana keessatti garaagarummaan Paleolithic Age fi Neolithic Age gidduu jiru bara Paleolithic Age kana keessa hawaasni adamsee jiraata. Bara kana keessatti bara Neolithic keessatti immoo hawaasni bineensota adamsuu dhiiseet madaqseet biqiloota funaanuu dhiiseet biqiloota ofii isaatii facaasee guddiseet callaa sana walitti qabatee bara jiraachaa turedha. Kanaafiyyuu as keessatti bara qonni calqabe ta'uusaa jireenyi as keessa jiru sedentary way of life kun immoo adeemsa keessa gara complex society tti akka inni develop ta'e complex society kun immoo hawaasa guddaa akka inni uume as keessatti ilaalla jechuudha. Kanaafi community fi society akka isheen form ta'e jechuudha as keessatti yeroo Paleolithic Age keessa small in a cooperative for hunting purpose. Kanaaf as keessatti bara Stone Age Neolithic Stone Age kana keessatti new house, religious house, different granaries were constructed for the life of human beings. Kanaaf as keessatti mana dhagaarraa ijaaruu danda'aniiru, manneen amantaa garaagaraa ijaaruu danda'aniiru, gootara callaa isaaniitti galfatanii ijaarachuu danda'aniiru. Yeroo sana keessatti bineensota madaqsanii beelladoota madaqsan sanaaniin immoo qonna qotuun danda'ameera. Kun baay'ee jijjiirama guddaa bara holqa keessa jiraatan irraa mana keessa jiraatan bara faca'anii jiraatan irraa bara tokkummaan jiraatan bara adamsanii jiraatan irraa bara madaqsanii jiraatanitti bara dhufame barri kuni bara qaroominaa fi bu'uura guddaa buuse ta'uusaas keessatti ilaalla jechuudha. Bara gogaa bineensa uffatan dhiisanii bara kana keessatti plant fiber irraa clothes garaagaraa baratti develop gochaa turan. As keessatti transportation garaagaraa as well as axle transportation akkasuma fayyadamaa turan. Human being produced food and community developments. Kanaaf kun hundumtiyyuu jijjiirama bal'oo yookiin garaagarummaa guddaan akka bara Paleolithic fi Neolithic gidduu jiru as keessatti ilaaluu yookiin hubachuun nu dandeessisa jechuudha. Kanaafiyyuu domestication of plants and animals geggeessan kuni bakkeewwan garaagaraatti archaeological site garaagaraa jiru jechuudha. So it is believed that the Neolithic Age or the domestication of plants and animals takes place in different parts of Ethiopia at about 7,000 years ago. Naannoo waggaa 7,000 durattiyyuu biqiloonni garaagaraa beelladoonni garaagaraa biyya Itoophiyaa kana keessattiyyuu akka isaan domesticated ta'an yookiin akka isaan madafkamanidha jechuudha. Ragaan seenaa kan nutti agarsiisu bakki isaan ittiin madaffaman yookiin yeroon isaan ittiin madaffaman yeroo garaagaraa bakka garaagaraatti akka inni ta'e jechuudha. Kan hubannu fakkeenyaaf biqiloota madafkaman kana yoo kaasne xaafii kaasuu dandeenya, daagusaa kaasuu dandeenya, nuugii kaasuu dandeenya, insatii kaasuu dandeenya. Warri kuni the domesticated plants and animals in Ethiopia jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu inni kan biraa animals inni domesticated ta'an gaala fudhachuu ni dandeenya. Gaala kana biyya warra Tigraay kana keessa gobbuu duraatti gaalli waggaa baay'een dura kan domesticated ta'edha jechuudha. Ragaan seenaa kan nutti agarsiisu biqiloonni garaagaraa biyya Laallibalaa keessatti akka isaan domesticated ta'an gara Walloo kana keessatti loon garaagaraa immoo akka isaan lafa Oromiyaa garaagaraa keessatti domesticated ta'an keessattiyyuu naannoo Haraba Saqaa kana keessa loon horsiisuun sirnaan akka inni beekamudha jechuudha. Kanaaf wanta bal'aadhaan as keessatti hubannu. So here archaeological site of domestication of plants and animals in Ethiopia, especially different archaeological places. Amma qabxiin gurguddoon as keessatti hubachuudha qabdanii the domesticated plants warreen ta'an yookiin wanta domesticated ta'e maal faatu jira isa jedhu sana hubachuu barbaachisa jechuudha. Xaafiin domesticated ta'eera, daagusaan domesticated ta'eera, noogiin domesticated ta'eera, insatiin domesticated ta'eera. This one were what domesticated in ancient time, especially before 7,000 years ago in Ethiopian different part of region. So now the different archaeological sites kana gaafa kaasnu Tigraay keessatti, Walloo keessatti, Harargeetti, Shawaa biyya Oromoo kana keessatti domestication of plants and animals gaggeeffama akka inni ture argina jechuudha. Kanaaf gobbuu duraa kaasuu dandeenya, Laallibalaa kaasuu dandeenya,
laga odaa charchara dargee keessa kaasuu dandeenya. Haraba saqaa mata haaraa shawaa keessa kaasuu dandeenya. Kuni archaeological place domestication of plants fi animals akka isaan turan jechuudha. Kanaaf archaeological site fi biqiloota fi bineensota domesticated ta'an hubachuun baay'ee gaarii akka inni ta'e jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan alatti domestication of plants fi animals kunis akka inni calqabee ture. Kanaaf ragaan seenaa nutti akeeka jechuudha. There is different major archaeological site for the domestication of plants and animals outside of Ethiopia, or what you call in the rest part of the world. You can see that as embodiment of glacier, let's take the Palestine in the Mesopotamia. Their civilization or the domestication activity was first begun in the Rus. Let's take the Egyptians. The Egyptian civilization directly began in Nile Valley areas. The same is true for the Kushatics. The civilization of the Chinas, as well as the domestication of different plants, will begin around the Ganges, Ganges valleys, or what you call yellow river areas. The Indians will start their plantation around the Indus valleys, and even different tropical part of Africa and the Americas, where different ecological sites for the domestication of plants and animals in the ancient time. You can see that. Sanafiyo wantonni kunniini lafa garaagaraatti yeroo garaagaraatti bakka garaagaraatti biqiloonni garaagaraa bineensonni garaagaraa isaan domesticated ta'anidha jechuudha asirratti wanta hubannu. Kanaaf wanti hubatamuu qabu wanta kana akka inni ta'e baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa emergency of the state kan hubachuu barbaachisa jechuudha. Faaktaroonni emergency of state faalamneessan maal fa'aadha? State mataan isaa iyyuu maal fa'aadha? State jechuun iyyuu mataan isaa maalinni isa jedhu kan beeku barbaachisa jechuudha. When we define state is a politically organized body of people that occupy a defined territory with an organized legitimate government, free from all form of external control or aggression, to exercise its sovereignty within the area of the rule. We can say that. So it must be noted that the state is different from the kingdom, it is different from the empire. Kanaaf iyyuu state jechuun it's politically organized body of people wanta tokko hawaasa murnaan siyaasummaadhaan walitti gurmaa'ee hawaasni walitti dhufe kun hawaasa kumaan lakkaa'amuu danda'a, miliyoonaan lakkaa'amuu danda'a, 100,000 lakkaa'amuu danda'a, sanaa olitti lakkaa'amuu danda'a. Hawaasni kun politically hawaasa organized ta'edha jechuudha. Hawaasni politically organized ta'e kun immoo daangaa murtaa'e kan qabu, mootummaa sirnaawaa ta'e kan qabu, birmaduu kan of keessatti haammatee recognitionii kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Inni kun state jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf state'n something that is politically organized, or it is that has a militaries, that have policy, that have civil service, that has arranged society, that has literate, as well as the common people jennee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf state'n kun it may be different from the government. State in the different is not the same. But in political idea, the state is different from the government, but it have its own relationships. State fi governmentiin kun hariiroo walitti dhufeenyaa qabu. Garuu ija siyaasaatiin gaafa laallu state fi governmentiin garaagarummaa qabu jechuudha. State it is abstract. Government jechuun waan concrete ta'e tokko wanta nuti tangible goonee ilaaluu dandeenyu tokko naa ta'u state immoo abstract jechuudha. It is not a simple thing like the government. Akka government kana waan salphatu ta'uu hin taane state waan abstract ta'e tokko jechuudha. Kanaaf state'n waan permanent ta'e tokko naa ta'u governmentiin kun immoo waa yerootti temporary yerootti jijjiiramuu danda'a. State yerootti hin jijjiiramu. State'n akka governmentii tokko yookiin akka nama tokko yerootti hin jijjiiramu. Garuu yoo rakkoon hamtuun dhufee yoo destroyed ta'e yookiin yoo collapse ta'e kanarraan kan hafe state'n tokko permanent jechuudha. Kanaaf governmentiin elementii state'iti. State'n immoo elementoota garaagaraa of keessaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf population, territories, governments, sovereignties. These all points were considered as the element of the states, or what the state should be included. One state in tokko of keessatti hammachuu qabu keessaa inni tokko for the existence of a certain state. State in tokko jiraachuudhaaf maal qabaachuu qaba? Hawaasa qabaachuu qaba. Maal daangaa murtaa'e qabaachuu qaba. Mootummaa qabaachuu qaba.
birmaduudha qabaachuudha qaba. Recognition qabaachuudha qaba jechuudha. Kanaaf mootummaan tokko immoo yookiin gavarnamantiin tokko immoo maal of keessatti haammata jennee yoo kaasne maybe 3 organ of government warreen jedhaman waan san of keessatti haammachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf legislative, judiciary, executive warreen kuni elementii governmentii akka isaan ta'an jechuudha. As keessatti kan nuti ilaallu sanaaf the element of the states are population, judiciary, government, sovereignty. The element of the governmental, legislative, judiciary, executive. State is abstract, the government is the concrete. State is the permanent, the government is the temporal. So these points are the main difference between the states and the government. So for the state to be existed, it must include the following points. Kun feature of state tokko yookaan immoo characteristic state tokko jennee lafatti kaa'uu dandeenya. It may be considered as the elements of the states jennee kaa'uu dandeenya. Kanaaf population, territory, government, sovereignty, recognition warreen jedhaman kuni isaan kun elements of states jennee akkaataa kanaatiin kaasuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf there are different factors for the formation of the states. Formation of state fi factoroota garaa garaatu jira jechuudha. Fakkeenyaaf emergency of the state የተለያየ ቲዎሪዎች አሉ. There is different theory for the formation of the states or for the emergency of the state. Fakkeenyaaf the theory related to the religion as a religion developed, the priest appearing in early society. Kanaaf when a priest will begin to play a central role in administrative society, such early state were known as the theocratic states. They were representative of God on the earth. Kanaaf theorota emergency of state keessa tokko theorii amantaati jechuudha. Kanaaf ilmi namaa amantaa gaafa holqa keessa jiraatu irraa kaasee amantaa mataa isaatii kan qabaachaa ture jechuudha kan nuti arginu. Kanaaf gaafa amantaan kun hawaasa keessatti guddataa dhufu abbootiin amantaa hawaasa gidduu galanii hawaasaaf nagaa, hawaasaaf rooba, hawaasaaf misooma, hawaasaaf nageenya, hawaasaaf guddina gaafa isaan kadhatanii kadhannaan kun immoo adeemsa keessa waan roobaaf nagaa, waan jiruuf jireenya, waan diinagdee, waan siyaasa of keessatti haammataa gaafa dhufu ida'amni siyaasaa fi ida'amni amantaa kun immoo walitti dhufe the intermixing between the political power as well as the religious power gradually developed to the theocratic state. So akkaataa kanaatiin theocratic state kun immoo akkamitti consider of godhu jennee gaafa kaasnu they were considered themselves as the representative of God on the earth. Kanaaf akka bakka buutee waaqaatti kun theocratic state akkamitti jennu jechuudha. Ilaallu kan biraa theory kan biraa as early society was it's agricultural theory. As early society were divided economically into higher and lower class, those who produce the surplus become the elites. Kanaaf barni revolution irraa kaasee hawaasni sedentary way of life jalqabe. Sedentary way of life kun immoo deemee complex society uume. Complex society kun bakka garaa garaatti the higher level itti lower class itti classify wal godhu jechuudha. Kanaaf they classify into the higher, they classify into the lower class. Kanaaf warri highest class kuni they largely produced the surplus. They were considered as elites. Akkaataa kanaatiin garee warra elitotaatti classify ta'u jechuudha. Garee warra elitotaa kun immoo they are rich people who had attained the higher status in a society. Kuni high status yookiin position olaanoo warreen qabatanidha jechuudha. Kun sababa maaliitiif sababa diinagdeen isaanii wal qabuuf stratification dhufa jechuudha. Kanaaf stratification warra highest gubbaa they were considered themselves as elites. Stratification warra kaan immoo gara adiitti sanarraan kan ka'e as a result they control over the others. To'annaa gaggeessu jechuudha warreen kan irratti olaantummaa agarsiisu. Kanaaf olaantummaan isaan warra isaan jala jiranitti yookiin warra ilaayitiin ta'anii warra qabeenyi isaanii baay'ee of hin dandeenye irratti agarsiisa gaafa dhufanii warra qabeenya isaanii of hin dandeenye kana gara irrigationiitti mobilize godhu jechuudha. Akka isaan qonna qotan, akka isaan irrigationii gaggeessan. Kanaaf akkaataa kanaatiin jarreen warra ilaayitotaa kuni despotism rulerii
developed godhu jechuudha. Kun deemee it was considered as for the formation of the states. So it is one of what we call the agricultural theory. Trading kun immoo the trade theory jechuu dandeenya. One leadership theory jira. So the trade and the trade route were the principal reason for the emergence of the states. Kanafi village or locality chief who control the trade route and collecting it booty and keeping the security of the village and increase their power as the kings. Sanafi chief of locality tokko waan isaan control godhan trade sana control godhu tribute collect godhu security village sana sirriitti hordofuu hin eegu hin tiksu kun adeemsa keessa galii isaan funaanatan kun tributiin isaan funaanan kun security'n isaanii jedhamu popularity'n kun walitti dhaamaa dhufeeti waan inni deemee fidu maalinni it is gradually resulted the state kana formed godha jechuudha. So the main reason for the emergence of the state jennee faaktaroota kanneen kana kaasuu hin dandeenya jechuudha. Kan bira one leadership theory or conflict theory it is equivalent to the world form of the state and the state form of the world. So when the small village combined to establish the state under the powerful locality by the forces, so it's gradually it was formed the states. Kanafi wantonni kunni hundumtiyyuu state jechuun politically organized body of people kan ta'e kan hawaasa of keessaa qabu kan daangaa qabu kan sovereignty qabu kan recognition qabu. Haa ta'u elementiin isaanii kun elementii state kan ta'e statein government irra garaagarummaa kan qabu garuu hariiroo waliin akka isaan qaban kanaaf formation state tokkoo fi theory garaagaraa akka isaan jiran agricultural theory in dispositive rule kan formed godhu religious theory ni theocratic state formed kan godhu trade theory kun immoo naannoo tribute collected godhan trade route akkababitti form kan inni ta'u one leadership theory when a small village combined to establish a small state under a powerful local chieftains also gradually formed the emergence of the state kan ta'e qaxxiliin kun hundumtiyyuu akkamittiin akka state form ta'e wanta nutti agarsiisu ta'uu isaati jechuudha. Galatooma ulfaadhaa barnoota keenyaan gammaatti yoo jaallattan like share comment subscribe gochuun dagatiina yeroo ta'anitti boqonnaa lammeessoo Ashanti civilization the world classical the Ashanti in the world classical civilization up to 500 AD jedhu kan waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Hangasittuu yeroo gaarii sinifaa ta'uu turtii gaarii bye bye have a nice time.